dhiiraatiitu qawwaamuuna jechuun jajjaboodha je yookiin arrijaalu dhiiraatu qawwaamuuna jechuun tiiseedha jemma alanni taa'e jechuun dubartoota irratti isaaniitiitu qayyima jemma qawwaamuunaan bakkirraa dhufee qayyimuun jechuurraa dhufee jamma qayyim jechuun nama waan takka responsibility waan takkaa fudhate jechuudha arrijaalu jechuun dhiirtonni qawwaamuuna jechuun jajjaboodha alanni taa'e dubartoota irratti isaaniitti gaafatamoodha bimaa faddalallahu waan rabbiin caalchiseef ba'adahum jechuun garii isaanii alaa ba'adin jechuun gariirra waan rabbiin caalchiseef maal keessatti amma garii namaa rabbiin gariirra caalchise jechuudha saniifuu dhiirti dubartoota irratti aangoo qabdii jechuuf deema jechuudha akkasuma maasii wabimaa anfaquu waan kennaniif jecha min amwaalihim jechuun qabeenya isaanii irraa jadi dhiiraa kun waan baasaniif jecha isaanii irratti masruufni eenyurra jira haadha manaa takka masruufni abbaa manaa irra jiraachuu qaba saniifuu waan kun hundi jiruuf jecha abbuma manaatiitu haadha manaatii oli jechuudha walirrijaali alayhinna darajaa jedha rabbiin ayata biraa keessatti kun sadarkaa rabbiin kenne malee namni biraan kennine jechuudha kun imma jarri lachuutu uumaa rabbiitimma kun dhiibbaa ta'uun agarsiiftuu jechuudha rabbiin isaan kan akkatti uume waan beekuuf dhiiraas akkatti uume waan beekuuf jecha dhiirti dubartootarra bakka nafaqaa tanattiif jechuudha isaan ifiif bulchuu odoon ta'in ifiin maasii dhiira bulchuu odoon ta'in aangoo guddoo saniis isaanirra kaayuu odoon ta'in dubartoonni xabiyaan isaanii waan laaftuu taateef bakki jajjabduun akkanaatti kennamuun qabdu ergamaan alayhi salaatu wassalaam maal jan la yufliha qawmun wallow amrahum imra'atan jechuudha abadummoo kana jechuun responsibility xixiqqoon fudhatanii jechuu mitimma la yufliha milkaa'u qawmun ummanni wallow jechuun mootisan je amrahum jechuun taligaa isaanii mootummaa isaanii imra'atan je dubartoota harka warri kaayan sun hin milkaawanii moggaa jumaal jechuuf de mootummaa guddoo harka kaayuun qabnu abadummoo tamana keessaanii qaban jechuudha haati manaa waan mana isii keessa jiru itti gaafatamtuun isiidha mataa isiittis itti gaafatamtuun isiidha ijoollee isiidhaattis itti gaafatamtuun isiidha saniifuu responsibility xixiqqoo kanaa taate malee guddoo biyya bulchuufaa jechuudha fuunee bakka akkasii bakka teeshina guddaa qabdu san dubartoota kaayuun qabnu kuni mirga isaanii eeguudha malee mirga isaanii dhiibuudha miti wabimaa anfaquu waan kennaniif jecha dhiirti min amwaalihim qabeenya isaanii irraa waan kennaniif jecha dubartoota irratti fasaalihaatu jechuun jarri raadiyaa ta'an sun warri gaggaarii ta'an sun qaanitaatuyya ajaja rabbiitii fi ergamaa rabbiitiis akkasuma maatis ajaja abbaa mana isaaniitis ni godhanii saalihaata hoggaa jennummaa jarreen gaggaarii ta'an jechuudha dubartoota ta'anii warri kheyrii hojjetan sun qaanitaatun jechuun ajaja rabbiitii fi abbaa mana isaaniitiin ni godhayya haafizaatun jechuun akkasuma ni tiisan lilghaybi jechuun abbaa manaa duubattiis ni tiisanii bimaa hafizallahu waan rabbiin isaan tiisisiise ni tiisayya qaama isaaniitii fi qabeenya abbaa manaatii fi mana abbaa manaa sanis ni tiisanii jechumma ilmaanii fi kana hunda irra dhiisee biraa deema jechumma abbaan manaa imaltuufaa biraa deema isa duubattiis isaan ni tiisanii warri garaaziyaa jaaman sun qabeenya isaanii karaa malettiin baasanii jechuuf deema jechumma bimaa hafizallahu jechuun waan rabbiin tiise jechuudha ta rabbiin hin tiisin silaa tiisuu hin danda'an isaanummaanu wallaatii jechuun isaanan takaafuuna jechuun agartan je nushuuzahunna jechuun mataa isinii jajjabaachuu isaanii kan gartan jechuudha takaafuunaan sodaattan jennee fasaroo odoo ta'in warra gartan jechuudha nushuuzahunna mataa isinii jajjabaachuu isaanii warra gartan fa'iduuhunna jechuun isaan gorsaa je jalqaba waajuruhunna jechuun isaaniin ooda maasiisi filmadaaji'i bootaa ciisaa keessatti isaaniin oodaadha duuba dubbii keessatti
haasawa keessattis oduun ni dandayaa jammana keessatti san hadiisni kanuma kas juu jira jechuudha hadiisni qulqulluun alatti immoo isaaniin oduun hin barbaachisu jechuudha wadribuun jechuun isaan dhawaa jemmaatiiti fakkeenyaaf ammoo bootaa ciisaa keessatti bootaa biraa jijjiirratte jechuudha biraa jijjiirratte firaasha biraarra rafta kanaayyoo gorfamuu baate maaliree mirgi wadribuuhunna isaan dhawaa darban gayra mubarrihin jaadiisa keessatti dhawinsa isaan lafeen cabsine jechuudha dhawinsa isaan hin miine dhawaadha saniifuu dhawtanii isaan cabsuun barbaadu jechuudha rabbiin dhawinsuma isaan ittiin gorfaman tokko dhawuu qabdanii fa'ina xaanakum yoo isaan ajaja keessan godhan falaa tabghuu alayhinna sabiilaa jechuun birxee isaan hin barbaadinaadha falaa tabghuu hin barbaadinaa je alayhinna jechuun isaanitti sabiilan jechuun karaatti hin barbaadinaadha karaa isaan tumtaniin jechuudha dubbii afaanii guurtaniif akkanatti jala dubbatta inustu habalaqqa iyyansa gurra warra girgirii jaamee beekame jechuun inna allah jechuun rabbiin kaana ta'e aliyyan jechuun olaanaa kabiiran jechuun guddaa ta'e yoo isin nuutu isaanii ol jettan rabbiitiitu isin gubbaa jira wa in khiftum jechuun yoo gartan shiqaaqa beeynimaa jechuun wal diddaa jidduu isaan lamaaniitti yoo gartan haadha manaatii fi abbaa manaa jidduutti wal diddaa yoo gartayya fabaasuu jechuun ergaa je hakaman jechuun manguddoo minaalii jechuun warra isaarraa ta'e jechuudha wa hakaman jechuun akkasuma manguddoo maasiise minaaliyaa jechuun warra isiirraa taate gara lachuurraa manguddoo karaa isaatiis jechuudha akkasuma maasii karaa warra isiidhaatiis manguddoo erganiiti jarrummaan kun walit dhufee wal mari'ata jechuudha dubbii isaanii sana laala jechuudha duuba kawali jaamu sunoo eenyu jemma aangoo waan kanaa mootummaa harka jirtii jaan ammoo asitti warri gariin ammoo abbuma fedhee waa ta'u nama lamaa walloli walitti araarsuudhaaf haadha manaatii fi abbaa manaa dubbiin isaanii yoo jabaate jechuudha saniifuu mana keessaa baatee yoo alatti qabaatu taate karaa isiitiis nama yaamanii akkasuma maatii karaa isaatiis nama yaamaniiti jarri kun lamaan dhufee walitti araarsuu qabaa ijuriidaa jechuun yoo isaan manguddoo lamaan sun yoo fedhan je islaahan jechuun walitti tolchuu yoo isaan fedhan yoo fiqillaahu jechuun rabbiin wal taasisa beeynahumaa jidduu jara lamaanii wal taasisa jemma yoomma fakkeenyaaf dubbii gattaanii ilaalan jarri kun lamaan ka walittiin araaramuun barbaanne dubbiin isaanii ta isaan adda fageessu yoo ta'an akkasumatti adda baasanii isaanummaan kun nikaa isaanii fassakanii adda baasuu mirga qabanii balleeysanii jechuudha saniifuu kan warra wajji taa'uun taane yoo ta'an jechuudha kun immoo asitti maal jammoo warri gariin wal taasisuu keessatti aangoo qaban malee adda baasuu keessatti aangoo hin qabanii aangoon adda baasuudhaaf kennamteef eenyu mana murtiidhaati qaadii bira deemanii akkasitti qaadiin isii faarraa nikaa fassakuu ni danda'a malee manguddoon jidduu sana dhufte nikaa balleeysuu hin dandeeysuu je'e gariin Hasan al-Basriin ni didemma kanuma irratti maaliif mee kun rabbiinu iyyuriidaa je'ee jechuudha yoo isaan sun manguddoonni lamaan sun fedhan je islaahan jechuun jara kana lamaan walitti tolchuu yoo fedhan yuwaffiqillaahu rabbii wal taasisa beeynahumaa jidduu isaan lamaanii wal taasisa jechuu malee adda baasuu hin dubbanne saniifuu ayata qur'aanaa irra dabala biraa ida'uun barbaannu jaanuti meekuma inni je sanaa ta'u yamma inna allah jechuun rabbiin kaana ta'e aliman jechuun beekaa kabiirayyaa akkaan beekaa ta'e alimaniinis beekaadha kabiiraniinis beekaadha akkaan beekaa keessaa fi gubbaa jechuudha kabiir jechuun maanuu duraanuu hiikaan isaa maal jamme allazii ya'lamu bawaaxina al-umuuri kamaa ya'lamu zawaahiraa jechuudha isa keessa waa hundaatu beeku akka gubbaa beekutti jechuudha saniifuu bakka tanatti bakka dubbiin itti dabde rabbiin ni beekaa manguddoonni sun yoo dubbii dabsites rabbiin quba qaba galata isaanii galchee jechuun deemamma waabudullaa jechuun rabbi gabbara walaa tushrikuu bihi shay'an jechuun rabbitti humaan qindeessina akkanaa jettanii wabil waalideyni haadha abbaa keessanittis hojjedha ihsaanan jechuun toltuu hojjedhaa jemma rabbiyya saniifuu ibaadaa isaatti aansee rabbiin tajaajila haadha abbaa dubbate jechuudha rabbiin ogguma dubbatu ibaadaa isaa bichaa dubbateen dhiisu jechuudha maalitti aansa hariiroo isaa fi gabroota jidduu isaa fi gabroota isaa jidduu jirtu hoggaa dubbatu akkasuma maatis hariiroo jidduu gabrootaa jirtus itti aansa
salaata ugaa dubbatemma zakaa biraan dhiisu meelaalimma fakkeenyaaf salaanni hariiroo jidduu rabbii fi gabrichaa yoo taatu zakaan maal ta'uu deema jechuudha hariiroo jidduu gabrootaa jirtu taha jechuudha wabilwaalideeni haadha abbaa keessanittis hojjedha ihsaanan jechuun toltuu hojjedha yaa wabidil qurbaa aanaa keessanitti fi wal yataamaa ijoollee abbaan qabnetti toltuu hojjedha yaa wal masaakiini akkasuma hiyyeessatti toltuu hojjedha wal jaari zil qurbaa ollaa manaan isinit dhiyootii fi wal jaaril junub jechuun ollaa manaan isinirraa fagoottis toltuu hojjedha yaa wal jaari zil qurbaa kana keessatti fatafsiira baay'eedhaatiitu jira jedhan wal jaari zil qurbaa jechuun ollaa manaan isinit dhihoo jenne wal jaaril junubi jechuun ollaa manaan isinirraa fagoo jechuudha yoo maal jennee fasaruu dandeenya wal jaari zil qurbaa jechuun ollaa aanaa keessan ta'e jechuudha ollaa fira keessanittis toltuu hojjedha wal jaaril junubi jechuun ollaa ambaattis jechuudha kafira keentayin ollaa ormaa jechuudha ollummaadhaa wajjin maali gosummaa walitti hin qabdan jechuudha isin yooki wal jaari zil qurbaa jechuun dubartii wajji mana galtan jechuudha wal jaaril junubi jechuun nama wajjin imaltuu deemtanii jee fasari gariin isuma kanamma wasaahibi bil jambi akkasuma maasiisi saahiba cinaachaattis toltuu hojjedhaadha saahiba cinaachaa jechuun maal jechume fakkeenyaaf saahiba cinaachaa jechuun keessummaa sibira mayxee sibira bulte jechuu taakka akkasuma maatii haadha mana keetii lama akkasuma maatii nama imaltuu wajji deemtees jettee fassaruu ni dandeeysa saahibi bil jambi jechuun nama mana tokko wajji kireeffatanii wajji galtanii jechuu ni dandeeysa wasaahibi bil jambi saahiba cinaachaattis toltuu hojjedha wabni sabiili jechuun imaltuu karaa deemtuttis toltuu hojjedhaadha وما ملكت ايمانكم قبروتا كيسنتي تولتو وجدا ان الله ربي لا يحب ان جالته من كان نمت ان جالته مختالا جچون بونا فخورا دادتا نمت ان جالته جچودا نمني حقا خنون دديدو بونا جام جچودا مما فكينيا بونا وغا جن نما كان فدان جچوما مختال جچون ابدو سان كيسا خوته نما وغا ديمو دودو موقا ديمو جچودا akka rabbiin isatti uume dhiisee sila takka gamana garee galee iflaala takka gamasitti iflaala takka fuula kana buuraa takka maasiisi akka rabbiin itti uume dhiisee maal godha dubartoota faa fakkaatee deema jechuudha kan amma caaquu jechuudha kan if dura deemu akka nama if duuba deemu fakkaata jechuudha ummata tokko faa qaluu qaddabanatee deemu tokko nagarre raappara yaanii akkaman nagamu Waljaalee jinuufi irratti kan jalqabaarratti hin beekne. Wallaa fageenya amma fageenya. Hamma hankana jeen himnee jiran. Hanka ulaaf mana 40 jaagariini kanarratti hadiisa qulqulluun qabnu jechuudha. Waa'ee jaartii irratti tartiiba himaa jiran jechuudha. Eeywa. Dura wajjin mallatteessee. Madaba adda tartiiba agarsiisa. tartiiba agarsiise kunimmaa jaartiise wallaannachuun maal godhuu qabda suuta siifiisiin teessanii diskas godhuu qabdan kasimi kanarrattis walii galuu dadhabdan maal gootaree bootaa biraa jijjiiratan maasis akka isin beektu wajji deemte jechuudha kanaanis beekuu diddimmaasis maal gootaree uleetti fudhatamma ulee sanillee uluma qaqalloo fudhatta malee ulee qaama cabsituu fudhattu jechuudha taniifuu maal goota dubbii keessattiinis jalqabanii ooddaanii dubbisuu dhiifta mana keessatti jechuudha alatti immoo dubbisuu qabda akka ummanni siifi isii jidduu waan jiruun agarre jechuudha wanni kun isin harkaa gabba'uun qabdu jechuudha taniifuu dhoysitee hanqa silaasii dhokatte dhoysiteeti eega dadhabdee ala baate booda ulii dubbiin ifiifuu deemtee firraatti dhiiftatimma kasin fira ishiitti walii jaaman jechuu isaanummaanuu alagaan jidduu tana dhufuun qabdu ha walii jaamu sun eenyu duuba jaruma wal dhabe lamaaniitiitu yaama aangoon kana yaamuudha mootummaa harka jirtii jaanamma gariin akkas jeen haakimaatiitu maal jenne bal'aa inni nu hoggaa dubbatu maal siin jeemma faba'asuu je ergaa jee baramma kun imma nama aangoo qabu tokko jechuudha hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihaa jee jechuudha haakimaatiitu waan kana jidduutti erguu dandayaa jaanimmaa sirratti
saniifuu kunis ni taa akkasumammaatiis isiin nama fi yaamtee atiis nama khayaamuus ni dandeessa umaatii miti namnummaan biraa ka wal dhaba keessan arkees nama lamaan san akkasi walii yaamu ni dandaya isteefi quraanni hime sane waajiba quraana kuma inni jeesanitti deemna maal jalqaba kuma inni jeetti akkasuma hojjechuu qabna jechuudha maal jedhu eeywa yoo inni itti balleeyse isiin maal godhuu dandeessi jette maati akkasimi himachuu ni dandeessi isummaanuu jalqaba nadhiisi lakkii kanatti roorrisinii rabbiin akkana jaayatee ittiin jechuudha akkasimi kana hunda fudhachuu didaa mire gabbaatee himachuu dandeessi nama siidaatti kunoo kana na godhee inni kuni kana bakka akkasimi isiin qal jettee sichumatee isii jechuutti hin jirru jechuun nuti imma sokkaadha tarkaanfiin isii jechuun kun tarkaanfiin isiidhaa sokka taatii jemma inni kasimi dubartoota kanaa jettaniin tuqinaa jee ergamaan ajanyaan dubartoonni as fuutee dhiira irratti utaaluu eegaltee jechuudha kasimi yaa ergamaa jemma gaa saniifuu dubartoonni kunoo dhiira irratti daangaa dabranii duuba maal goonaa haya kunaa ta'u jee isteeppiin sun akkasitti achi booda kaayamteef jechuudha. Amma bakka tokkotti dubartoonni dhiira caalanii qabeenya horachuu irratti warra caalanii jiran. Khadiijaa fudhadhuma fakkeenyaaf. Khadiijaa warruma ergamaa san fudhadhu isii fi ergamaa waggaa waliin laalte isumaatiitu isuma sanuu fuudhe jechuu dandeessa. Deemati. Amma akkasitti qabeenya isii dhaalchisuu hin dandeenyu. Qabeenya isiidha isa kana dhaalchisuu. Abbaa manaa kana dhaalchisuu hin dandeenyu iyyate. Dhaalchisuun kun taane isi soorataadhaan akka eeyyuwa bakka sanitti qabeenyummaan kan abbaa manaa ta'uu qabaa. Tajedhu yoo qabaate gaa yoon qabaatin ammoo maal ta'uu qabanii waan isiin kennitee fudhachuu qabu malee achi fiigee hammaaruun qabu. Beekama kun maa mirga qabdi isiinis qabeenya qabaachuudhaaf saniifuu ni dandeessi kana qabeenya qabaachuu ati maa eeggama kan dubbatu dubbatu. Amma quuftee bari isiinis quufteetu si dhiiftee bari. الذين يبخلون يجون إنسان سنو ورقرقدني ويأمرون الناس يجون خنما ججني بالبخل يجون قرقدادت خنما ججني وربونا سويا إن الله لا يحب جلال الكبايا إن الله ربي لا يحب جالة من كان نمته مختالا ججون بونا فخورا ججون آدتها نمته ججورا نمك أبينيان آدتو نمم ماتي بريدين قامساتين آدتو أكتم ماتي أوما ربي لسرت أومين خبون ججورا نما قد دسن جالته الذين يبخلون يجون إنسان سنو خقور قدني جك أبين يساني ججورا ويأمرون الناس يجون خنما اللي يججني بالبخل أبو ما قرقدت خنما ججني أوركتودت بخلي جزي جن نما حق سراك أبو توقف حق سنكنو أبو ججورا ويكتمون يجون قدويسني ما آتاهم الله وربي لساني خنه قدويسني من فضل ججون ثلاثاتي فوار ربي كن ججورا سنيفهم بيكم سربين كنيف كانت أويسا جيشورا كتاب ربي لساني ربو توراتي في إنجيل سهي جيشورا سفنا بمحمد تخيس جرتوسان همودي دنيتي أويساني رتتاني جيشوما وآتدنا يشون نتني خرفيسني نقفيسني للكافرين ورى كفرانيف عذابا مهينا يشون أكتاتا تكيساتا جيشورا إسان بونان تانان فالله وجي ساني سربيني تقفيس جيشورا عذاب يوخي كتاتا إسان تكيسو جيشورا مغا بخيلما كوني قبين ربين سيخن نمما تتخنو دركما سيغو دراد أوركچو جيشورا أكسما خرا ربي خيسة باسو ديدو جيشورا أكسما ماسيس ويأمرون الناس بالبخل نمالي كسما أوركتو دتي أجاجن جيشو مغا ويكتمون خناوجن دويسا ما آتاهم الله والربين إساني خن سن دويسا من فضلي تولا سارا تربين كنيف دويسا سفنا بمحمد سنيس دويسا جيشورا كتاب بيخني مودي دنيتي إرسا تاني جيشوف ديميشو مربين والذين ينفقون يجون
warra kennan maasiit amwaalahum qabeenya isaanii warra kennan hiriyaan naasi jechuun nama garsiifatuudhaaf yaa hanquma silaa kennan sanuu nama garsiifatuuf kennan jechuudha. walaa yuuminuuna billaahi rabbitti kan amanne walaa bilyawmil aakhiri akkasuma guyyaa qiyaamaattis kan amanne. guyyaan qiyaamaa ni jira galatachitti hirkannaa wanni juusun isaan keessan jirtu jechuudha. waboo faulaa'ika jarri kasiisun qariinuumu sheeyxaanu jaalalloon isaanii sheeyxaana jee jechuudha. waman yakuni sheeyxaanu nama sheeyxaanni ta'e lahu isaaf qariinan hiriyaa namni ta'e fasaa jechuun waa hammaatee qariinayya hiriyaa ta'uudhaaf waa hammaatee sheeyxaanni jechuudha. wamaa zaaliin maaltu isaan irra jiramee loo amanuu billaahi odoo rabbitti amananii maaltu isaan irra jiramee rakkina kam qaban jee. walyawmil aakhir jechuun guyyaa akhiraatti odoo amananii waanfaquu kennatanii mimmaa razaqahumullahu waan rabbiin isaanii kenne irraa odoo kennatanii maaltu isaan irra jirame rakkina kamtu isaan mudataa didan dhiiroo isaan kuni jeemma rabbiin. saniifuu tawbiiqa isaan mataa keessa dha'u jira jechuu akkana juuya. wakaana allahu rabbiin ta'e bihim isaan san aliiman beekaa ta'e galata galchaa fi inna allah laa yazlimu rabbiin nama miidhu misqaala darratin jechuun qixa mixii xiqqishee takka nama miidhu jechuudha. qixa xurii qeensa jalaa takka nama miidhu jechuudha. wa in taku jechuun inuu yoo taate fa tilkal fi'latu hojiin isaan hojjetan sun yoo taate faaje hasanatan jechuun toltuu yoo taate faayudaa'ifa isii dachaa godheen namaa kenna. wayuuti jechuun ni kennachirraan milladunhu ibbiraa jiran aziiman mindaa guddaa kenna jechuun rabbiin arjummaasaa keeysa. fakkeef jechuun meekamuma ta'uu ta'an jarri kaafirtootaa kun idaa jiinaa hoggaa nuti dhufne min kulli ummatin cufa ummataarraa bishahiidin ragaadhaan hoggaa dhufne wajiinaa bika siinis hoggaa dhufne alaa haa'ulaa'i ummata kee kanarratti shahiidayya ragaa ala taateen hoggaa sifinnee ati isaan irratti ragaa baatu san mee godamuma seenuu ta'an isaan kuni bakkuma tamtu isaan fuudhuu ta'a jemma garabbiyya. saniifuu dubbiin tun akka waan isaanii dhokattuutitti fakkaattee dhiiroo hin dhokattu. mee maal jenne fakkeeyfa meekamuma ta'uu ta'an idaa jiinaa hoggaa dhufne min kulli ummatin cufa ummataarraaya bishahiidin ragaadhaan hoggaa dhufne wajiinaa bika siinis hoggaa dhufne alaa haa'ulaa'i jechuun ummata ragaa ta'e san irratti shahiidan je ragaa haala taateen jechuudha. inni maal ta'e ragaa ta'e jechuudha. maga ummata hundaa'u akka walit dhiyaatuuni walirratti rabbiin ragaa godha je kan ammaasitti ergamaa fidee boodarraa ragaa godhee fida jechuudha. mee guyyaa san eeysuma seenuu ta'an isaan hoggaa wanni meeqa akkasitti isaan irra ragaa baate jemma. yooma idin guyyaa san yawaddu alladhiina kafaru warri kafre kun ni jaalata waasawu rasuula jechuun warri ergamaa didan sun ni jaalatayya loo tusawwaa bihimul arduuya odoo du'anii jaalatan jechuudha. tafsiirun bilmuraadi jime loo tusawwaa bihim odoo isaan irratti wal qixxeeffamte al-ardu jechuun dachiin odoo wal qixxeeffamte jaalatan jechuudha. loo yaa leeytanii kuntu turaabaa jechuu ta'an jechuudha. anummaan kun odoo biyyee ta'ee jechuudha. maal irratti kana jaan dhiiroo guyyaa rabbiin makluuqa hunda kaasee walirraa kafalachiise gaafa re'eettiin gaafa qabdu re'eetti shaanyoo irraa kafalattee horiin gaafa qabu ka gaafa hin qabne kaasirratti miidhame san hayyee kaasirratti duraan miidhamee turu sun hundi hoggaa walirraa kafalatee wanni sun hundinuu biyyee deebiti jechuudha. yeroo san imma makluuqa biyyee ta'u hoggaa harkan way odoo nutis biyyee taane jaanii gaabban isaaniitiya. walaa yaktumuuna allah guyyaa rabbiin dhoysine san abu hadiisan jechuun haasawa rabbi dhoysuu hin danda'an isaaniya. walaa yaktumuuna allah rabbiin dhoysani hadiisan jechuun haasawa tokkollee rabbi dhoysuu hin danda'eeyya. maa kunnaa mushrikiina jaan jammaayata biraa keessatti yaa rabbi nuti mushriktoota turre ja'anii jechuudha. dhugaa isaan akkasni jaan gara jalqabaa jechuudha. rabbiin muumintoota jannata naquu hoggaa harkan azaaba duraa muumintoota baasuu hoggaa harkan nutis muumintoota jennee haa falminuu janamma as garagalanii falman. walaa yaktumuuna allaha rabbi dhoysuu hin danda'an hadiisan haasawa meekamitti arraba isaaniitiin falman. kanarratti rabbiin maal godha duuba wanaqtimu alaa afwaahim je afaan isaanii qollofneeti afaan isaanii cufneeti watukallimunaa eydiihim jechuudha. harki isaanii nu dubbifti watashhaadu arjuluhum miilli isaaniittis waan hojjette ragaa baati jechuudha.
saniifuu qaama isaaniitiitu isaanirratti deebi'ee ragaa ba'a jechuudha. Haasawa rabbi dhoysuu hin dandayanii jechuudha. Gara jalqabaa dhugaa isaan dhoysuuf ni tattaafatan. Hanqa fedhan illee dhoysan hin dhokattu immoo rabbi duraa jechuudha gaawanii deemuuf. Subhaan rabbi rabbil izzati amma yasifun aswadhaafnu asbiroo qonna dubbiin